Barattoonni mana barumsaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa marsaa jalqabaa ta'an Dooktereetii Fayyaatiin eebbifaman. Dookter Titii Naataakkalaa fi Dookter Naa'ol Taganee barattoota mana barumsaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa keessatti marroo jalqabaa baratan keessaa tokko yoo ta'an, bara 2009tti qorumsa biyyaalessaa qabxii olaanaa galmeessisuudhaan hospitaalota Rifeedaalaa Qidduus Phaawulosiif Xiquur Ambassaatti barnoota isaanii waggaa 7 darbanii barachuudhaan eebbifaman. Kanaafuu maatiin boordiin waldaa misooma Oromiyaa fi mana barumsaa barsiisonni fi miseensonni waldichaa hundi baga gammaddan baga gammanne jechuudhaan waldaan misooma Oromiyaadhaaf fuula Feesbuukii isaarratti dhaamee jira. Bilbila mana fincaanii keessatti fayyadamuun rakkoo fayyaaf nama saaxilaa jedha qorannoon. Ummati addunyaa kanaa 90% ol bilbila akka fayyadamantu himama. Hedduun keenya keessattuu dargaggoonni mana fincaanii keessatti bilbila keenya fayyadamuu jaallanna. Namoonni mana fincaanii keessatti daqiiqaa 30 ol dabarsan dhukkuboota hedduutu isaan mudataa jedha qorannoon. Namoonni kunneen miidiyaa hawaasaa hordofuu, kubbaa miilaa daawwachuu fi wantoota birootiif bilbila waan tuttuqanii fi yeroo dheeraaf bakka tokko turu. Kunis maashaalee naannoo qaama saalaa jiran irratti dhiibbaa dabalataa fida. Maashaan kun bobba'aa haala nagaa ta'een baasuu irratti nu gargaara. Bobba'aa dhiibbachuun qaamolee qaama hundaa keessatti carraa dhukkubootaa ni dabala. Kunis garaan akka bokokuu dabalatee rakkoowwan akka feestuullaa fi dhiita'uu yookaan garmalee qormaddee yookaas immoo heemorooyidisii fida. Akkasumas yeroo dheeraa bakka tokko taa'uun dhiigni qaama keessa akka gaariitti akka hin sochoone godha. Bilbila keessan ilaalaa yeroo dheeraadhaaf mana fincaanii taa'uun mormaa fi dugda irratti dhiibbaa geessisa. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti mana fincaanii keessaa ba'uu akka qabduu fi achi keessatti bilbila fayyadamuu irraa fagaachuu akka qabnu yaadachuun barbaachisaadha jedha gabaasni BBCdha. Mana fincaanii keessatti turuun harkaa fi miilli akka nama hadoodu taasisa. Yeroo gabaabaaf mormi deemuuf rakkachuu danda'a. Kana malees yeroo dheeraa bakka tokko taa'uun dhukkuba onnee, dhukkuba sukkaaraa, furdina garmalee, dhukkubbii dugdaaf mormaa, dadhabbii meeshaalee fi dhukkubbii lafee fiduu danda'a. Akkasumas qaamni akka sukkaara dhiigaa fi insuulinii hin to'anne dhorkuu danda'a. Kunis dhukkuba sukkaaraa gosa lammaffaa, yaaddoo fi dhiphina sammuutti geessuu danda'a. Kanaaf namni tokko daqiiqaa 5 yookaas immoo 10 ol mana fincaanii keessa turuu hin qabu. Bobba'aa baasuu irratti akka hin rakkanne guyyaa guyyaan bishaan liitirii 2 haga 3 dhugu, yeroo hundaa sochii qaamaa gochuu fi nyaata faayibarii qabu guddisuu qabu jedha qorannoon kun. Mallattooleen dhukkubbii garaa yookaas immoo dhiita'uu guyyaa 2 oliif yootti dhufe dooktora arguunis barbaachisaadha jedha Dookter Niikaam ogeessi qorannoo kana. Kana malees jaarmiiwwan bilbila keessan irra jiran booda fuulaa fi harka keessan tuquu danda'an, kunis dhukkuba garaachaa fiduu danda'u. Rakkoo fayyaa fayyadama bilbilaan ol qabatan hambisuu fi namoonni mana ciisichaa, bakka nyaataa fi mana fincaanii dabalatee mana isaanii keessatti naannoo bilbilarraa bilisa ta'an akka uummatan gorsee jira. Dhaabbilee qorannoo teeknika konkolaattota 24 irratti tarkaanfiin fudhatamee jira. Dhaabbilee qorannoo teeknika waggaa konkolaattota 24 irratti tarkaanfiin fudhatamu abbaan taayitaa konkolaattotaa fi konkolaachiftoota magaalaa Finfinneedhaa beeksisee jira. Labsii qaamolee raawwachiiftuu magaalaa Finfinnee irra deebiin hundeessuuf ba'e lakkoofsa 84 muraa 2016 kan gurmaa'e abbaan taayitichaa aangoo kennameef keessaa tokko ga'umsa konkolaattota mirkaneessuu ta'uu ibsee jira. Rakkoo teeknikaa waggaa konkolaattota mudatu hambisuun itti gaafatamummaa abbaa taayitichaa dabalataa ta'uun ibsamee jira. Aduma kanaan abbaan taayitichaa qorannoo dhaabbilee teeknikaa waggaa gamaaggamuun kanneen hanqina qaban 24 irratti tarkaanfii fudhachuusaa himee jira.